Jalike kunin kufamu dazae Sangutam bishingan darare Ufos barbatake pontuan singare Armiko siadera Ayugo siadera Adago siadera Armiko siadera Abojima Magali shagga ilkananani Ijajalala Dura mallatto hagas nama sodaachisu ittiin argisiifne normally miillina hadoode nadhiise ammas na hadoode nadhiise sana booda xiqqoo ture torban booda miilli bitaa na ajajamuu dide gaafuma miilli bitaa na ajajamuu didu guyyaa ture galgala sana dugdi moona dide guyyuma sana sa'a 2-3 booda dugdi na dide miilli na dide akka yeroo naan kennine garuu mallattoo akkas nama sodaachisee mana yaalaallee ittiin dhaqxu natti argisiifne bakka achumaani miilli lachuu nagane dafeetuma sana jala bultii irreechaa ture guyyaan suni waltajjii hojjechuudhaa baheen akkas ta'ee deebi'ee galee sana booda mana yaalaa gaafa deemu narbii jedhanii narbiin immoo akkuma beekamu dhukkubni isaa hamaadha dhukkubbii cimaa qabaa baay'ee nama dhukkuba amma yaalii jirrinaa godhaniini dhukkubbii nama ta'e tokko dhukkubbii hin qabu amma tureetuma dugda keessa na dhukkuba malee hagas dhukkubbii nama cinquun qabu garuu guyyaa 20f dhukkubbii baay'ee cinqii qabu baay'ee nama dhukkubu keessan ture ammas jarree yaalii jalqabaa naa godhaa jiru dawaan jarri naa kennani gana walakkeeffamne walakkaayyuu hin taane gana yaaliinis yaalii jalqabaati yaaliin kun hin fayya jedhaniiru abdii qaba asumatti yaalama jedhanii asumatti yaalamees immoo garuu yeroo barbaada maallaqni isaa isa haasa'amuu miti maallaqni ani ergan ummatatti mul'achuu jalqabe dhiheenya artistiin keenya muun beekama hagas ikoonomiidhaan hunduu kan of danda'e miti ani immoo mana mootummaa waan hojjedhuuf hagas kiraayii manaa Finfinnee irra darbee gaafa akkas taanu yaalamuudhaaf kun immoo anaa miti warruma qabanuufuu baay'ee cimaadha ulfaataadha dhukkubichi kanaaf garuu rabbiin yaa galatu haala gaarii irra jira moomaan jedhu namni keenyas na gargaaraa jira warri na gargaaranis immoo jazaa jara rabbiin akka faluu na galatoomaan jedha ammas immoo gargaarsi keessa na barbaachisan jedha maaliifuu yaalichi yaalii jalqabaa waan ta'eef ittaansee wanti ta'uun beekamu waan ta'eefu kanaaf waaqallee naa kadhaa inni guddaan waaqa biratti waaqni si yaa fayyisu nus mana yaalaa dhufni silaalu yaalle turre doktoroonni dhuftani sinima dhuftani garuu achitti dhukkuba Yesuus Daweessa jedhamu sanaa fi Oromiffaa maqaa isaan beeku isaa fi dhukkuba narbii warra dhukkubsatan baay'ee jiru jarri immoo intanii akkas waan akkasii kana eeyyamuun barbaadan baay'ee dhukkubichi nageenya barbaada tasgabbii barbaada waan ta'eef waan sana dhowwu itti fakkaata jaratti kanaaf dhukkubsataan hundi bakka nageenyaan achitti yaalamuu qaba jedhanii waan yaadaniif isin qofaa miti miidiyaaleen biraallee dhufanii jennaan hin didanii Sebenarnya surama rifatun jira, nuju rifatnya jira, duga dubbetu tanani, bayar nama rifatchisa. Ini maju nubiya kesati, itu biya alat, jadi ini lat jenis yadu kesati. Untuk kesati ada ture. Garuma akak cerita yaro
tokko wayii akkuma jarri yaala naa jalqabanii guyyaa 6-7 booda qoricha sii kennan waliin yaala wayii yoo goote sochii miilaa irratti illee amma ta'e tokko jijjiirama arguu dandeenya jedhanii garuu qarshii 500 barbaada naan jedhani. Akka carraa ta'e ijoolleen keenya Facebook irratti baasanii maallaqnis 5,000 10,000 naa seenaa ture 100 wayii seenee ture. Sana booda namni Jimmaa tokko akkuma kana 100 tokko naa ergee ture abbaa hoteela Dololloo Jimmaa isaa walitti 200 fi wayii seenee ture. Erga jarri na gaafatanii guyyaa 3 keessatti akkas naa seenee ture garuu naannee hin hir'ate yaalii sana gochuudhaa fi dawaan an fudhataa ture sunillee ndagana immoo yeroo sanallee jarriin barbaadu turani akka carraa ta'e yeroochi baay'ee waan deemeefu yeroo biraa gochuu dandeenya yaalii immoo hordoffii yaalii asitti gootu manatti illee gochuu waan dandeessuuf yaalii 500 sana odoo dafnee goone gaarii ture sana yeroo barbaannutti waan gochuu hin dandeenyeef yaalii asitti si goonu guyyaa 3 guyyaa 4 as dhuftee gochuu dandeessaa. Sana booda narsii manatti qaxartee amma madaa xiqqoo faana irratti uumeera dawaanan fudhuuf qaama xaxxaaqesseedhanii dawichi xiqqoo madaa bakka hin taanetti madaan irratti uume innis hordoffii barbaada. Sanaaf narsii qaxariitii baasiin asitti bahu narsii 2 si qaxaree irraa hafuu danda'anaan jedhanii ndagana maach guyyaa 16 ciisee achi Finfinnee Adaamaatti isa yaalameen alatti guyyaa 16 ciisee kana na gaafataniinaan mana yaalaa hagas ciisuun kee infekshiiniidhaaf si saaxilaa. Sanaaf saaxilamte jechuun immoo dhukkubni biraa itti dabalee dhukkubni infekshiiniidhaan sirriitti dhufu dhukkuba narbii kana caala jedhan. Kana sodaatanii manatti narsii qaxareennaan maateriaalii waan barbaachisu hunda kaleessa binnee dhufnee akka carraa ta'e manaa koo illee narsii waan taateefu isheen jirti hiriyoota illee dabalattee asitti hordoffiin naa godhamaara. Doktoroonnis manattis dhufnee ilaalanaan jedhanii guyyaa 3-4ttis immoo nan dhaqa deddeebi'e. Ammas guyyaa 3-4 deddeebi'u qabdu jechuudha. Iyyan egaati sagalee bareedaa qabda baay'ee si jaalanna. Namoonni hedduun sagalee kee keessattuu sirboonni amma dhiyeenya kana gagadhiisaa turte baay'ee bareedu akkasumas immoo baandii keessas ni hojjettaati. Baandiidhaan immoo bakka garaa garaa deemtee uummata Oromoo bashannana